Ashama yooyyaa daawwattoota kan jaalatamoo fi kabajamoo warri fagoo dhiyoo irra nu daawwachaa jirtanii seenaa duula Jimjimoo wajjin dhufnee jirra. Seenaa godaana Jimjimoo wajjin haasa'uu fi dhufnee jirra. Mata dura nurra haasa'uutu jirru miseensonni Koongireesii Senetii Ameerikaa Koongireesii miti. Senetii Ameerikaa 4 xalayaa cimaa takka gara ministeera haajaa alaa Ameerikaa barreessanii jiranii kanaan walittu qabatee karaa dippiloomaasii waan hojjetamaa jiru irraa haasa'uu deemna. Warri nu daawwachuuf dhuftan hedduu isin galateeffannaa haga jechuun haasaa jalqabnu asii sagantaa kan qoqoodaa faffacaasaa waliin nu ga'e isin jenna. Seenaa ana haa dhufuuti. Galatoomii Kadiroo long time ta'ee jira gargar baanee jirra. Dhuga. Mee xalayaa tokkottu barreeffame. Xalayaan kun jechuun miseensota Senetii Ameerikaa mana jechuun Paarlaamaa Ameerikaa olaanaa jechuu qaama olaanaa ta'anii gara ministeera haajaa alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyootti barreeffame. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa jechuun qaama hojii raawwachiistuu qaama White House jechuudha. Xalayaan kun xalayaa akka malee cimaa jedhamee dubbatamaa jira. Kanallee walitti qabeewwanni dippiloomaasii amma Ameerikaa keessatti jirtanii maal fakkaata waan jenurraa haasuuf nutti seenaa. Dhugaadha senatarriin Ameerikaa jajjaboon barreessanii xalayaa hedduu cimaa ta'ee ka haawusitti itti aanee sadarkaa itti ol aanaatti Maayik Pompeeyoodhaaf ergamee jira. Karaa dippiloomaasiin olaanaa jettee piroogresii gaariitu jira waan nama gammachiisu. Ameerikaa keessa qofa otoo hin ta'in iyyuu Awustiraaliyaa illee olaanaa jettee Kanaadaa Edmonton naannoo Albertaa kan olaanaa jettee bakka adda addaatti otoo diinni nu akkasitti cimaa jiru otoo naaxanyaan waltaatee waliin dalagaa jirtu sagaleen uummata keenyaa dhagahamaa jira piroogresiin ni jira kan jedhu si garsiisaa akka waan gaariitti ilaalee jedha Kadiiroo. Seenaa xalayaan kun irra keessa deemne jechuun qabiyyee isaa haasa'uun hin danda'amu. Akka iccitiitti waan ta'eef amma walumaa galatti miirii isaa yaanni isaa dhaamsi isaa waliigala maal fakkaata akka jedhamu akka namni hubatuu fi irra babaanee waan tokko jennuuti. Maali wanni ammaan ta'an jechuun mootummaa Ameerikaa irraa walumaa galatti Oromoon gaafachaa jirtu waan jedhu irraa haasofnuuti. Yaa mootummaa Ameerikaa irraa uummanni keenya wanni gaafataa jiru waan addaa Oromoo addatti special case osoo hin ta'in biyya san keessatti mirgi namaa mirgi Oromoo keessattuu sarbamee jira. Hanga mootummaan Abiyyi kun dhufe kee dabree wanti Oromoo irratti ta'aa jiru Itoophiyaa gaanfa Afrikaa qofa osoo hin ta'in miidhaa Ameerikaa irratti illee waan geessuuf miidhaa addunyaa irratti illee waan geessuuf Ameerikaan akka mootummaa biyya kana keessatti addunyaa kana keessatti dura bu'insa qabutti hatattamaanii waan tokko godhuun akka dirqama isaa ta'ee senatoroonni Ameerikaa bulchiinsa gaafattee jetti yoo gabaabinaan dubbadhee jedhee waa hedduu of keessaa qaba. Waa'ee hidhamtoota, waa'ee ajjeechaa extrajudiciary killing meeyirraa jalqabee Amnesty International kabaasee jedhee Human Rights kabaasee jedhee wanni sun marti gaafii adda addaa qaba. Detail illee dubbachuun akkasuma hin ta'in anyway gabaabinatti xalayaa jabaadha waan nama gammachiisu akkasitti ilaalee jira akka jiru. Xalayaa jechuun ollaan dhaabbatii advocacy mirgoota ilmaan namaa ka saba Oromoo irratti hojjetu kaatin hoggantu ollaan xalayaa barreessa jira. Xalayaa barreessa kanaanii miseensonni Senetii Ameerikaa xalayaa gara ministeera haajaa alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyootu barreessanii deeggaruudhani mootummaa Itoophiyaa irrattu Ameerikaan akka tarkaanfilee fudhattu yaamicha dhiyeessanii jirtanii. Xalayaa keessan kan irratti warri mallatteessee nama afuri Senator Benjamin Cordin. Kadiiroo. Xalayaa keessan President keessanii kunin. Senator Elizabeth Warren, Senator Christopher Coons fi akkasumas Marco Rubiotu asirratti mallatteessee jira waan jedhu. Warri kun jechuun
warri senetii keessa dhageetti gurguddaa qabanime akka namni daawwatu beekuu fi warra kan jechuun bakki isaan jiranii fi akkasumas senetii keessatti sagalee dhageetti warri qaburraa nu ibsi maal jennaan kunu jechuun xalayaan kun hagam tokko akka humni qabu haqa ta'etti ibsuu danda'a jedhee waan yaadeef. Yaa gabaabinatti senatorsoonni kunroonati maqaa yaamtee jirte kunniin yoo dimokiraatis ta'ee yoo ripaabilikaanis ta'ee warroota ol'aanaadha jechuudha. Especially amma senator Kuhn, senator Cardin yoo ilaalte warreen illee ilaalte jette kunniin they are the top 5 warra shanan gubbaarra jiru senatortoota dhibban keessaa warra shanan gubbaa jirutu akkasitti ilaalamee jira. Especially karaa dimokiraatii keessaa jechuudha. Sagalee jarri akkasitti waraqaa kanaa baasu. Marco Rubioon akka malee guddaan pirezidaantii ta'uu fi paartii riippaabilikaanii bakka bu'ee Trump wajjin piraayimarii dorgomaa ture. Elizabeth Warren jechuun Biden wajjin dorgomaa turte piraayimarii demokiraatii kadhiyoo kanaatiif warri kun warra akka malee dhageettii gurguddaa qabane. Nan gaggabaabsee jedhe malee definitely sirriidha kadhiiroo Elizabeth Warren jechuun engadduma ji'a murtaa'een dura nama pirezidantii biyya kanaaf ta'uuf nama fidduu nama hedduu beektu nama Harvardii graduate goote nama hedduu akka dubartoota qofa osoo hin ta'in akkuma beekaa Ameerikaa keessatti iyyuu nama baay'ee cimsuudha. Kun illee kaati jette nama baay'ee cimaadha gabaabinatti. Ayyee xalayaa keessanii ka deeggarsa senetii fi barreessitan kan keessattu senatoroonni afran xalayaa barreessan kunini kanaan duratti miseensonni kongireesii Ameerikaa manii marii bakka bu'oota jechuun manii marii kongireesii Ameerikaa gadaanaan xalayaa barreessan namni 20 ol qaama suniiti xalayoota kanaan dura kongireesii keessa warra jechuun manii bakka bu'oota barreesse fi akkasumas kaammaan tan senetiin barreesse hordofuun Mike Pompeo akka tarkaanfii fudhatu gaafatanii jirtanii menu yaadachiisi waan kan lama maantu walittudha kanaan dura jechuun House of Representatives barreesseef kaammaan senetiin barreesse. Manni maree Ameerikaa gadi aanaanii House of Representatives ji'a 2007 dura xalayaa katabee tura xalayaa kongireessota 20 saayin ka ta'e xalayaa san ka saayin godhee pirezidantii yookiin chairwoomanii ka African Affairs ka taate kan baaska irra jirtu akkasumas immoo foreign affairs illee ka jirka ta'e engel ka irra jirtu kongireessota 20 saayin godhee qabxii 6 of keessaa qaba jechuudha. Xalayaan suni qabxii hundayyuu yaadachuu baadhee jedhee waa'ee hidhamtoota waa'ee Hacaaluu waa'ee mootummaan kun nama seeraan ala nama extrajudiciary nama ajjeesaa jiru waa'ee state of emergency waa'ee mirga namaa sarbamuu kanneen hatattamaan akka mootummaan Itoophiyaa godhuu hojiirra oolchuu kana bira dabree ammoo Secretary of State Mike Pompeo akka dhimma kanarratti guyyaa 60 keessatti deebii waa kenna akka jedhudha. Deebii sanii walitti qabatee torbaan lamaan dura inni mataa isaatiitti publicly State Departmentiin illee akkasumas ammoo inni mataa isaatiitti tweet godheetiin mootummaan dictatorii hammamillee yoo dimokiraasii illee of fakkeessee jedhee mootummaa kanneen tarkaanfii itti fudhachuuf tasuuf duuban deebi'u Ameerikaa kan jedhu openly dubbatee dhiibbaa godhaa jirani. Publicly wanta hedduun haa godhamuudha malee haa cadhisuu haa fakkaatu malee keessaan dhiibbaa guddatu jira. San jechuun gahaa jechuun miti. So xalayaan sun ji'a 2-7 dura ergamee jechuudha xalayaan. Amma kunis ji'a 3 eegeetiin amma kamisa dabree karaa Mike Pompeo akkuma beektu kan asiin dura ergamee jedhee mana maree gadi aanaa kongireesiin Ameerikaa 435 jira. Senatortoonni ammoo 200 jira. Senatortoota 100 dhiifama. 100 jira. 100 keessaallee warra guddatu waraqaa kana ergee jedhee gaaffiin jira gaafa kongireesiin ji'a 2 dura gaafatillee pointaa godhee akka mootummaan Ameerikaa illee saayilensiin isaa cadhisiinsi isaa kuni mootummaa kana kara dogongorsiisa waan ta'eef karatti akka deebi'uu fi senatortoonni guddaan gaaffii dhiyeessiteef gabaabinatti. Hagamma karaa ministeera haajaa alaa Ameerikaatiin xalayaa kanaan dura barreeffamee fi yookaan wantoota karaa advokeestiin godhaa jirtaniif deebiin isin argattanii wanni jira. Deebiin nu argannee jennee ka openly amma ka publicly State Departmentiin katabee fi ka innummaan mataa isaatiitti tweet godhe malee akka xalayaatti ka barreeffama ka officially nu bira gahee hin jiru matti ka jiru. Hayyee kana walitti qabatee wanni ati nutti himuu barbaaddu yoo jiraate gaggabaabsaa deemnaa jettee yeroo hin qabdu. Barreeffachuu barbaaddu sagantaan las Minisootaa qabdaa bori.
So kanatti kana wanni uummata keenyatti aamuu barbaadu yoo jiraate kadiiroo qabsoon kuni waa lama dhaamuun barbaada. Kar tokkooni akka dalagaan dalagamaa jirtu yeroo baay'ee harka 99 dhugaas dubbannee jettee dalagdee ji'a 3 amma xalayaan amma hin gadda ba'e kun kan dhoksamee kilaasifaayi ta'ee kaasitti hin baane kun kan irraa dubbataa jirru kun ji'a 3 mana keessa taa'ee ba'e. Ji'a 3 hamma miti jaarteetiin dhumarratti yoo gadi bahu waan tokko ta'eetiin gabbaha dalagaan akka dalagamaa jirtu. Kana jechuun ammoo manatti gallee teennoo kataate especially yeroo torban darbe kana waa'ee filannoo kanarratti fokus gochuu qabdi Oromoon. Yeroo kana keessatti Koongiresiin Ameerikaa senataras ta'ee kama ofiisa bakka meeqaa fiiguu sagalee keenya barbaada. Gurra isaanii nu kennanii jiran. Gurra kanatti fayyadamnee sagalee kana uummata kanaa taanee filannoon booda ammoo wanna guddaa waan nu eeggataa jirtuuf ganna hamatu dhufaa jira. Waa jijjiirraa guddatu jira. Biyya kana keessatti filannootu jira. Biyya san keessatti mootummaan sirrii ala ta'eetiin nama keenya guyyaadhaan ajjeesaa jira. Namni keenya galee fi akka kalee cadhisneetumaan takka yookiin seenaan yookiin dhaabni kun qofa gahaa miti sun wanti dubbadhoo jiran wanni dalagnu kun saffisatti yeroo gabaabaa keessatti deebii argatuu fi kara maraaniyyuu itti caaneetiin namni keenya godhuu akka qabnu guddin dippiloomaasiin dalagamaa jira garuu ammallee harka guddaan nu hafaa caalii guddatu nu eeganii jira kan. Seenaa hedduu si galateeffadha as dhaamsa naa barreeffamee karaa feesbuukiitiin argu keessa yaada nama Rahima Bakar nama jedhamtu takkattu barreesse xalayaa kan gubbaatti warri mallatteesse hunduu riippaabilikaanii garuu dimokiraatii fakkeessuu fi dhoksuu fi carraaqaa jirtaa waan jedhu barreessitee jirti. Xalayaa waan dubbisnatti hin fakkaatu waan argitee iyyuu xalayaa irraa nu haasawaa jiru waan beeknatti hin fakkaane. Senator Ben Cardin, Senator Elizabeth Warren, President Figa turtemte. Marco Rubio malee Riippaabilikaaniin keessa hin jiru xalayaa waan dubbistee argitanitti hin fakkaatu yeroo hedduu namni edoo hin barreessinu kan waan dubbisnu callisee yaada kenna. Demokiraatiin mallatteesse Oromoof Riippaabilikaaniin mallatteesse rakkoo waan takkaa hin qabaayyuusudha abbaan fedhan wajjin dhaabbate. Waa'ee filannoo kanarratti actually gaafiin na gaafatamaa yeroo baay'ee akka dhaabatti illee nu gaafatamaa Oromoon eenyu haa filtu kan jedhu. Oromoon kan filuu qabdu kan Oromoo bira dhaabbate. We are issue interestii qabna. Ati walgahii adda addaa keessa akka seenu hin beektaa dubbannee jira. Nuti paartii kana dhaabbannee otoo hin ta'in we are single issue. Issuun keenya waa'ee mirga namaa kana keessatti kan mirga namaa kan Oromoo bira dhaabbate especially nama magaalaa biyya Minisootaa keessa jira. Magaalaa kana keessatti koongiresii kamtu Oromoof dubbataa jira, kamtu nu wajjin dubbatuuf qophaa'ee jira, kamtu nu bira dhaabbatee jira. Nuti yoo jennu Oromoon addatti baasee otoo hin ta'in akka mirga namaatittis mirgi isaa akka saaxilu tokko warra nu bira dhaabbate qofa fillee jenna. Kana namni keenya beekuu qaba sagalee dhaggeeffattoonni yeroo dhaggeeffattoonni kan keellee kadiiroo asiin dura yeroo dhufee si gaafataa ture eenyu haa fillu jedhanii. Sagalee kenna amma walgahii wanti guddaan irraa haasofnu boru tokko inni san sagalee Oromoon mallaqaadhaanis sagaleedhaanis 140 Minisootaa keessa jenneetiin hangadhaa guutuu representii nu godhu dhabuun kenna ka sagalee kenna waa itti laakkoo dhabuun kenna nuti waan hin ijaaramanii fi ijaarsa kan akkamitti kara paaruhaasitti akka jijjiiru bal'inaan itti mari'annee akkasumas waan adda addaa rejistireeshina qophoofnee dhufaa jirra. No nuti wanta kijibnuuf wanta sossobduuf hin jiru. Qabsoon Oromoo ammallee nu hafti. Dukkanni afoon numa jira haa ta'u malee dippiloomaasiidha. Veektarii ji'a afuran halkanii guyyaatti xaarree goone amma laaturbaan 3-4 sibiraallee dhabamee jira miidiyaarraa dhabamee jira. Haa ta'u malee hojii gurguddaa hedduutu dalagamaa jira. Gaafa dhumee qofa qabannee gadi baan uummata jenneetti malee wanni sun sossobnu tokko hin jiru. So gaafii akkasii dogongora karaa himaan gatabaa jirtu. Odeeffannoo dogongora waan ishiin barreessaa jirtuuf yeroo hedduu jechuun odeeffannoo dogongora kan ishiin barreessitu waan biraallee irratti waan argeefi. Warra jechuun beekaa beeku odeeffannoo dogongoraa barreessuu fi deebii kennuu fi sanumaa fi dubbadde odeeffannoon dogongora ta'uu waan beekuu fi nama hedduutu jira ka odeeffannoo dogongoraa beekaa dabarsaa jiru warri garii warra yaada mootummaa deeggaru waan ta'eef akkas godhanii sun achumatti dhiisuu barbaannamee waasii haa gaafadhute. Filannoo Ameerikaa dhufaa jirtu kan keessatti namni jechuun yaada hedduu nu gaafata. Akka Oromootu Baayidenii yaa fillumoo yookaan ammoo Tiraamp haa fillu gaafin jettu nuu dhiyaata. Atammoo jechuun dhuunfaa mataanii senatariin kun Oromoo maal godha, koongireesiin kun maal godha waan jedhu tiratu xiyyeeffannaa jettu. Garuu akka waliigalattu akka paartittu keessattu jechuun dhimma
hidha guddicha laga Abbayyaatiin walitti qabatee jannoon Tiraamp fudhachaa jiru waan gaariidha Oromoo gargaaruu danda'a waan jiruun isa deeggarra warra jedhutu jira. Lakki walumaa galatti ammoo imaammata biyya alaatiin wanni Baayiden godhu keessattuu nu gargaara isa wajjin dhaabbanna akka jedhulleetu jira. Kan keessattuu jechuun eessaa qabatu Oromoon moo maali wanni ta'uu qaba armatti? I think beta gaaffii kana atillee namni adda addaa dubbisuu yaalee jira. Akkuma seenaan ishuu Oromootti yoo dhufe ani Ameerikaa jiraadhee, Awustiraaliyaa jiraadhee yookiin Afrikaa jiraadhee it is clear wanti nama maqsiisu wanta siyaachisu tokko hin jiru. Interestii Ameerikaa irratti yoo dhufee jedhee mootummaan Ameerikaa illee ilaalcha akkasii akka qabu namni ta'e tokko san beekuu qaba. Lammata irratti ammoo namni kenna kan hin dogongorree waa'ee laga Abbayyaa kanaan amma at least ji'a 3 dabree fi waan amma 7 dabree ala bahee kana 7 dabree 7 folakka baada jimaata dabree ala bahee kana wanna dur beeknu wanna haarawaa miti beekama gadi baasanii jedhanii kanaaf sagaleen Oromoo namni kenna ka yaaduu qabu districtii ofii keessatti magaalaa jirtu naannoo jirtu kana keessatti sagaleen kenna achitti maatar ta'a malee waliigalatti Oromoon Tiraamp yoo filatee Oromoon Baayiden yoo filee sagaleen kenna relevansi guddaa hin qabu jijjiirraa garanatti hin qabu. Nuti ammoo ka ishuu kenna fokkos haagootonni barbaadanii fi bakka sanitti jijjiirraa gochuu dandeettani. Nafxanyaa fi deeggartoonni nafxanyoonni ammoo sagalee kenna cufuudhaa fi ka biyya keessaa hanqatee biyya alaa kanatti cufuudhaaf halkanii guyyaa dalagaa jiranii. Mootum kaandideetii garii biraa akka dhaabbatanii waan godhaa jiran quba qabda. Nuti ammoo akkasii miti ishuun kenna ammallee kan namni kenna isin haa galuu qabu dhaggeeffattoonni kenna ka galuu qabu kadiiroo it is very sensitive waa'ee laga Abbayyaa irratti yoo gabaabinaan bal'isnee haasofnu jettee sun yeroo biraa haasofna si galee maaliif Ameerikaan Ijiptiin deeggarti yookiin Israa'elii fi Ijiptii oltaanii deeggariin yeroo biraa too haasofnee bal'inaan. No yeroo biraa haasofnaa sanii hidhaan laga Abbayyaa dhimma san keessa inni hin barreessinu garuu warri habashoota Tiraampiin wajjin hin dhaabbatu mootummaa Itoophiyaa dura dhaabbata kanaafuu gareeni Baayidenii deeggartulleen hundaa'ee Ethiopians for BidenHarris.com websaayitii jedhamullee baname warra kan mootummaan Itoophiyaalleen akka duuba jiru karaa laabistii warreen akka gargaaru ka hubatamu hiriirallee dhiyoo kan qopheessanii White House durallee magaalota adda addaalleettu London faa Tel Aviv Israa'eliitti hiriira qopheessanii Donald Trump illee balaaleffachuutu ture. Warri ejjennoo warra Baayidenitti nu ta'a. Baayidenii filannaa waan jedhu waan kana mootummaan dadduuba akka jiru. Mootummaan Itoophiyaa har'a yoo oduu Itoophiyaa hordoftu taate bulchiinsa Donald Trump balaaleffachuu fi petiishinii walitti qabuutu jira. Sirni petiishinii walitti qabuu kunini paarlaamaa Itoophiyaatiin hoteelii Giyoone keessattuu eebbifamee onlaayinii petiishinii 150 ka Donald Trump balaaleffatuni barreessina jira. Kan miidiyaa Itoophiyaattuu gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa karaa kanaan Baayiden deeggarra Baayidenitti nu ta'a waan jedhu waan akkasittuu jira. San akkamitti ilaalta? Mootummaan Itoophiyaa akka ilaalta jettee biliyoonaan yookiin biliyoonaan deemeetiin uummata kadhaa kadhatee galee poolitikaaf jedheetiin mallaqa kana baasaa jira. Kalees har'as barus baasaa jedhaasii galee. So kana akkanatti qindeessuu isaa waan raajinatti ta'uu miti I expected dhibbaa irra godha. Ammallee keenyatti deebina. Nuti Oromoon interestii qabna. Interestiin keenya kiliiriidha. Interestii keenya ilaatuun deebisaa irratti nuti nam tokkoyyuu akka diinatti nuti paartii Demokiraatii yookiin Rippaabilikaanii taanee Demokiraatii akkasitti yeroo kanatti gabaabinatti osoo deebisee nu baasu we are interestii waa'ee bishaan Abbayyaa irratti akkasumatti namni keenya kan filatuu qabu fookasii lookoo fookas jechuu qaba. Filannoon booda inni deebisee jira. I know gaafii jajjabdu deebisuun nama dhibdi garuu lookaalii cimuun barbaachisaadha ammoo Ameerikaan imaammata biyyaa akka biyyattuu baafatti imaammata biyyalaa keessattuu foreign policy'n warra hojii raawwachiistuu White House if ministeera haajaa alattuu baasa. Dhimmi kun jechuun akka deebii kana jennee deebisuun nama dhibu naagalaa hin beeka bira haa dabarruuti. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tanatti Ameerika keessatti loobistii bitatee ji'atti $130,000 akka inni baasu kun websaayitii loobistii Ameerika gubbaa jira. Waggaatti birrii doolaarii biliyoona tokkootii fi 1,600 baasa mootummaan Itoophiyaa. Biliyoona tokkoo fi
kuma dhibba jaha baasa maallaqi abiyyiin baasutti jiru kunini maallaqa warri wayyaanee gaafa kufuu fi ture marroo hagam ture warri jechuun waggama tokko akkana isaan godhaniitiin kufanii jedhan. yaa ka abiyyi jechuun ka warra yeroo 3-4 caala jechuun nam lakkoofsattu jechuun hin yaadadhu malee 18 taatu hin beeku ka abiyyi ji'a tokkotti 130 waan ajaa'ibaati maallaqa akka malee guddaate. Mee amma gaafii dhumaa si gaafadhe si geessuuti karaa dippiloomaasiitiin mootummaa Ameerikaa illee biratti wanni isin hojjechaa jirtan carraaqaa jirtanii seenatii keessatti House of Representative keessatti Oromoon Kanaadaa illee waggogoraa jira gamtaa Awurooppaa illee warri carraaqaa jiranii mootummaa Ingilizaa biraallee Awustreeliyaa illee duratti dubbattee jirta. Miseensi paarlaamaa Awustreeliyaa bulchiinsa Abiy Ahmed balaaleffachuun mootummaan Awustreeliyaa tarkaanfii akka irratti fudhatu paarlaamaa keessattuu haasawaa godhee jira. Karaa biraatiin ammoo yoo laallu warri mootummoota hin tahan yeroo garee riippoortii dhimma Oromoo jallisee dhiyeessu argina. Minority Right Group dhiyoo kanatti Hacaaluun eegee ajjeefameen dubatti Oromiyaa keessatti waan ta'eef uummatni Oromoo qeerroo fi qarree humni jedhamu sabaa fi sablammii isaan Oromiyaa keessa qubatan sabaaf sablammii xixiqqoo fi warra amantii xixiqqoo hordofaa balleessee qabeenyi isaa mancaasee qeerroon kun humna balaati humni jechuun nagaa biyya Itoophiyaa diiguu jechuudhaani Itoophiyaa keessa sabii xixiqqaan miidhamaa jira waan jedhu riippoortii dogongoraa barreessa jira. Kadu'ee Hacaaluu ka miidhamelleen irri guddinni Oromoodha qabeenyi barbadaa'elleen Oromoodha ka ijjeese ka waan ta'e godhe waa hunda godhe mootummaadha. Garuu riippoortiin kun ka himatee uummata Oromootidha. Amma jechuun rakkoo mootummaa Abiy Ahmediitii fi warra Tigraahii jidduu jiru fala barbaaduu fi jedhee International Crisis Group warri wayyaanetii fi warri Abiyyi wal mari'achuu qaba biltsiginnaan ammoo marii kan keessatti dhimmi hidhamtoota siyaasaa Oromoo ka'uu hin qabu jechuun warri Tigraahii dhimmi hidhamtoota siyaasaa akka hin kaasne warri hidhame Tigraahii fi biltsiginnaan wal mari'achuu qabdii waan jedhu waan jechuun marii gosa kan godhamuu keessatti uummata Oromoo moggaattuu qabe marii kan keessatti uummati Itoophiyaa harki 80 yookaan 70 haasawaa ala godhame International Crisis Group mataan isaayyuu crisis bira Itoophiyaa keessatti uumaa jira jedhee warri garii barreessaa jira Dr. Birhaanuu Masqalaa Abbabee sanyii kana namni miidiyaa hawaasummaa hedduu irratti balaaleffachaa jiranii warri riippoortii akkasii qopheessan ka qaama mootummoota hin taane jechuun ka qaama miti mootummaa ka qaama mirgoota ilmaan nama irratti hojjetan ka akkasii odeeffannoo dogongoraa kan sirreessuu irratti maal godhaa jirtan yookaan maal godhuu qabna. Yeah, I think kan namni keenya beekuu qabu laali Kadiiroo kalee warri kunis sirna wal lolaa jiru sirna naftanyaadha. Warri sirna tokko si galee either purposely beekanii disinformation oduu kijibaa uummatatti fidu yookiin ammoo oduu beekin ammoo dogongoraan information dogongoraa wanna godhanii uummatatti akkanatti share godhaa jiranii. I think that's very unfortunate hoolaalte jette yeroo International Crisis Group is ta'ee kanama maqaatti ooftes ta'ee yoo sagalee uummata hangana tuffatanii bira darbaniitiin biyya san keessa jeequmsa guddaan kan jiru Oromiyaa keessa kan du'aa jiru Oromoodha. Akka jijjiirama bara 2018 fidee jedhee Oromoodha. Haa ta'u malee International Crisis Group ammoo otoo kana beeku waan akkana barreessuun I think it's very unfortunate gabaabinatti kana godhuuf maal kana jijjiiruuf maal godhaa jirtan kaati jettee fi gaabii sanii fi internally waliin haasaa jira internally we are pushing them we are writing to them garuu kana amma godhuu qabna maalidha kanaafuu amma yeroo illee ganna activismiin keenya jijjiiramuu qaba hiriira goonee jira baay'ee mallaqaa yeroo keenyatti finnee jira amma social media amma sagalee keenya gar tokkotti deebisneetiin akkamitti jijjiirreetiin uummata kana purposely sirna kana wajjin dhaabbatee yookaan beekee yookiin ammoo dogongoree disinformation kana share godhaa jiran kana akkamitti karatti deebisnaa yookaan ammoo karaarra deebisuu dhabaannee will let them know that they do not represent isigalee they are not fair minded uummanni kuni independent otoo hin ta'in they are the extension of government mootummaa miiliyoonaa otoo hin ta'in biiliyoonaan uummata biyya alaarraa galche organization dhaabbilee biyya alaarraa galcheetiin interest sabab sablammii cuqqaaleetiin sirna naftanyaa kanaan wal ta'eetiin deemaa jiru itti mul'isuu qabnaan jedha. Kanarratti kan ammoo galmaan ga'uu fi qeerroon teenya especially warra biyya alaa jiranii qeerroon teenya Twitter irratti, Facebook irratti, social media adda addaa irratti
Literally that our kanarratti campaign gonetin gargeessu qabna. I think that is one gari yaadadha torban tokko lama dura Twitter campaign godhaa turtanii. I think that was very effective. Ijoolleen baay'ee gaarii godhaa jiranii. Nuti garuu keessaanii minority ka rights group ka jiru kan waan hamtu katabee hagaa caaluun du'e asitti gabaabinatti ka beekuu qabnu warra sirna kana tursiisee dhaabbileen hedduunii kalee Oromoo hin beeknu Oromoo hangas guddatu miisa isaatu arginu ija qabatanii gurra qabataniitiin bara dabran amma ijaa fi gurra waan dabreef addunyaa waan dhageettee fi uummata Oromoo kana suuraa hamaatti dibuu fi namaa baasanii sheexaana gachuudhaaf waan godhaa jiranii. It is not surprising garuu dalagaa keenya we have to up our game because jarrillee green in part is a disinformation minority group amma Itoophiyaa keessaan qabanii so oduu adda addaa irraa fuudhanii godhanii garuu international crisis grouping kun ammoo lafa jiranii is very unfortunate maaliif akkana akka godhanii garuu we have to hold them accountable is nuti mirgi kan sarbame nuyi dalagaan keenya wanna kana warra kana irratti deebisuuf jedha Kadiiroo. Hayyee laptopin ki waan freeze godhena fakkaata sagaleen dhagaa jirtaa? Si dhagaa yaa Kadiiroo. Hayyee footoon kiyya deebi'aa hin jiru yookaan ammoo viidiyoon kiyya hin mul'atu daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo seenaa jimjimoo wajjin haasawaa jira. Seenaa mee daqiiqaa takkaan sagantaan kee borii maal ta'uu deema sa'aatii hagamittuu jalqabaa eessa waan jedhu odeeffannoo sun nuu kenna asumaan sagantaa kan fixna. Galatoomii Kadiiroo carraa kanaa kan dhumaatiif illee kaadha gargaarlee nu fiddee jechuudha. Waa'ee xalaa koongirasii senatii irraa dalqabnee jennee amma kan fixaa jirru waa'ee kanan as jiruuf jechuudha. Garee kiyya wajjin warra ollaa wajjin kana nam 5 taaneetiin nam 4 taaneetiin as jirra baay'een dhufnee jirra. Sa'aatii guddaa fudhannee namoota adda addaa bakka adda addaatti dubbisnee haasaa keessaan godhaa jirra. Amma immoo boru uummata waliin geenye karee eessa turree har'a eessa jirra adeemsi Oromoo ilaalchi keessattuu as naannoo Washington DC mootummaa Ameerikaa Oromoo irraa ilaalcha qabu adeemsi Itoophiyaa irraa waa'ee bishaanii Abbayyaati walitti qabateetiin karaa kamirra jirra maal godhuu qabra kan jiru irratti haasa'uudhaaf keessattuu filannoon waan jiruuf qaccee filannoon dura guyyama tokko to'afaa filannoon kiifata boru wixatuma qofa to'afee jedha. Kanarratti waa kana hindu ibsineetiin maal godhuu qabna kan dabri seenaa haasa'uu qofatu hin ta'in ka fuulduraallee abjachuu qofatu hin ta'in right at this moment guyyaa lamaan kana hafte kana keessatti Oromoo maal godhuu qaba maaltu eeggataa jira mootummaan Itoophiyaa amma filannoo otoo hidhamtoonni warra paartii opposition manidha keessa jiranii filannoo adeemsa jedheeti uummata isaa filannoo adeemsuu hin danda'u uummata kana otoo naasanii kana ammoo social media irratti wujii gaarii dalagamaa jira wujiin sun itti fufuu qaba garuu social media irratti hin ta'u otoo hin ta'in akka hin taane kana galma akka galuu hin dandeenye kara ta'uun dalagamuu qaba kanarratti wanni baruu wal geenye wal mari'annu jechuudha harka guddaadhaani eessa turre eessa jirra projection maal fakkaata mootummaa Ameerikaa kana kan mootummaa Itoophiyaa biiliyoonaan qarqaaree jiru waggaa waggaarratti kan jedhu agas carrama kanaanii daawwattoota kan keetii warra nu jaalatu illee kan affeeree jedhu halaala yeroo baay'ee gaafii adda addaa kadii shawoo kan keetii irratti illee waan anas dhufee jedhuu fi which I am very very grateful qaamaanii nu gaafadha. Halaaluma teennee nam tokko dalagee miti filannoo kanaan booda jijjiirraa guddatu jirra yeroo baay'ee dubbannee jirra jijjiirraa guddatu dhufaa jira jijjiirraa kanaaf ammoo of qopheessuun dirqama kenna of qopheessine surprise akka hin taane hopefully even kaameraan duubatti waan haasofnu hedduu waan jiraatuu fi kan hiriira walgahii kanarratti dhuftaniitiin adreesii nan qaba isiniif kennee jira online illee ni jira so online addressing komanda na boodide ka walgahii kanarratti borkoota nufillee hamilee guddaa nu taatanii isin arguun kennaa akka wanti nu godhaa jirru tokkoffaa garaa isin gahee lammata ammoo yoo nuti waan godharraa hin qabne jiraannellee keessattuu warroon amantaa kenna churchiin kenna churchii 15 as 15 gola 7 magaalaa kana keessa jira churchoota kenna hunda erguu barbaada sheekulee kenna hunda arguu barbaada ayyoolee keessattuu ayyoolee qabsoo kana keessatti kaayeroo kamiyyuu olitti hiriira kanarratti kan bahaa jiran kan gudeedamaa jiran kan miidhamaa jiran biyya keessatti dubartii waan taateef ayyooleen teen yeroo jalqabaatiif gadi baatee sagalee dhageessisaa jirtanii tokkollee manatti naftan jedhee yaadan qabu hin hafina ijoolleellee fida koottaatiin haa waliin mari'annu yoo karaarra wanti godhamu
wanti godhamuu qabu kan godhaa hin jirre jiran immoo haa goonu nutti makamaa nutti sidaa halaala ta'inneetiin hin ta'uu otoo hin ta'in waliin ce'uu qabna diinni kuni kama waliyyuu hin feene ka waliyyuu hin galle nafxanyaa fi ergamtoonni TPLF fi kaadhaatu nu ka waliin galle Oromummaa irratti cabsuu irratti lafateenya gurguruu irratti nu ajjeesuu irratti walii galanii deemaa jiran nuti ammoo Oromoon ka waa hedduu yoo wal biraan qabnu waliin taa'uu qabna waliin dubbachuu qabna wal dhagahuu qabna even disagreement illee jiraanne jechuudha waliin galluutti illee walii gallee deemuun barbaachisaadha magaalaa biyya lakkoo tana keessatti magaalaa Oromiyaa xiqqoo jedhamtu keessatti hammam illee namni Ameerikaa jiraattu as jiraadha hammam illee bakka fe'uu deemne magaalaa tana waan dhufini namni tase Oromoo dhaqee jechuun namatti hin dhagama so anillee saniif actually baay'een gammadee jira magaalaa lakkoo tana magaalaa Oromiyaa xinnoo tana dhufnee nama keenya baay'ee dhibbaataman arguun barbaada I know namoota ganni yeroon ganna akka ta'e naaf galee jira yeroon illee xiqqoon gabaabbatee dhagaheen jira walqiyya adda addaa irraa nan dhagaa haasaa adda addaa irraa nan dhagaa haa ta'u malee dirqama keessanii please koottaa isiniin jedha haa waliin mari'annu haa waliin dalagnu haa walitti dhiyaannu paastoroonni keenya lubni keenya yeroon kuni I think amantaa barsiisuu garuu amantaa keessatti maal jedha hiyyeessaa fi dadhabaaf dubbadhaa jedha. Oromoon ammatti kan dadhabee sirna afaan qawwee ta'anii kan kalee aangoo irratti baasnee mootummaan finne kun nyaataa waan jiruu fi amantaa rabbii keessatti illee waan akkas jedhee waan gaafatuu fi dalagaa kana irratti bakka tokko jirra mirga namaatti dubbataa jirra malee waa'ee poolitikaati miti ollaan dhaaba mirga namaa dubbata kan mirga nama maraayyuu dubbata garuu keessattuu Oromoo irratti fookas godha yeroo kana keessatti adda exclusively ethnic cleansing kan irratti ta'aa jiru Oromoo ajjeesanii lafa isaanii fudhatuuf waan ta'eef kanarratti ammoo warri Washington DC jiru akkam laalaa jira filannoo kanaan booda protection ni jiru maal fakkaata kan jedhu garii of course yeroo baay'ee miidiyaatti dhufnee naasufna garii ammoo kan miidiyaa irraan taanetu jira kana waliin haasawuun dirqama keenya waliin mari'annee ammoo karaa itti baasuun dirqama keenya jenna filannoo kanaan booda waa hedduutu nu eeggatee jira filannoo kana keessatti ammoo akka hirmaatta yeroo baay'ee dubbadhee jira keessattuu kan lookoo keessatti don't worry ilaala waan fagoo jiru isin yaachisina wanna as jiru isin yaachisa isin bira ka jiru ka gochuu dandeettan gadi baha akka durii hiriira bahuu dandeetta kanaafuu wal bira ta'a tweet godha wal bira ta'a nama 5 nama 6 telefoona bilbilaa nam tokko kaampeen godha nam tokkotti bilbilaa itti sagalee keessan dhageessisa waa hedduu ka jijjiiruu dandeenyuun actively bakka lookoo bakka jiru kanatti waan goonu waan ta'eef kana godhuuf ammoo ijaaramuu qabna bakka maraa ijaaramnee adeemsa waliin deemuu qabna qabsoo kana yookiin nuti haabannu yookiin ammoo bilisoomuu qabna jennee waa waliin kaanee jirru sanammoo galma gahuu fi nuti doolaara 500 wanti goonu jiru mootummaan akkuma makadiir wanti jettee akkuma miiliyoona tokko wayin godhaa jira nafxanyoota walii galee godhaa jira warra sirna kalee TPLF angoora ariitee biyyatti galanii kanaan walii galanii ergamtoota kalee diina jalaa baasne walii galanii hattoota qabeenya Oromoo saamtee lafa Oromoo gurguruuf kawanna jedhaa jirtu walii galanii qophaa'anii jiran nuti ammoo of malee waan biraa waan hin qabnee fi kana keessatti fixuu qabnaa kanarratti ammoo Oromoo Minnesota aayyoleen obboleeyyan sheekuleen paastorii lubtoonni keenya akka dhufanii ammallee deebi'een affeeraa galatoomsin jedhaniiru. Edduusi galateeffadhaa kompiiteriin kiyya cufamee na baasee deebi'ee banamee dhufee ati haasawaa turtee itti fuftee jibbiinsi bilbilee itti fufsin jechuuf ati itti fuftee naani ana ammoo taa'ee anu feesbuuk irratti daawwachaa ture. Daawwattoota keenya jaalatamuu fi kabajamoo mariin seenaa jimjimoo wajjin goone kanuma fakkaata seenaa asumaan si geegessa ammoo sagantaan kun itti fufee jira dhimma kanaa fi dhimmoota biraarrattu telefoonaan bilbiltanii akka yaadisinnaa kennitanii telefoona bana jira seenaa ati nagaatti boroo lagarra bakka sagantaatti. Galatoom baay'ee kadiiroo hedduu galatoom baay'ee si jaaladhallee. Ayyaanis akkasuma nagaatti. Ayyee daawwattoota keenya jaalatamuu fi kabajamoo mata duroota oduu ka Oromiyaa irraa dhufanii takka lama isin biraanii gahuu deema yoo haalii kompiitarii kana hayyamana fakkaata sanirratti akka isin ammoo yaada keessanii na biraanii gahuu deemtanii lakkoofsa kana 612887236 isinii banee jira Oromiyaa guutuu keessatti marsaa 5ffaa fi qeerroon mormii yaamee jira mormiin kun jechuun uggura geejjibaatii fi lagannaa gabayaati borirra kaasee guyyaa 5 fi akka inni deemu ka barame
mormiin kun magaalota keessatti ala bakka hundattuu akka inni ta'u ka dubbatame kanallee irratti jechuun odeeffannoon biraan gahuu dandeettan. Kaan ammoo ka biraa odeeffannoon biyya Jarmen irraa dhufaa jirtu ministeerri nagayaa Itoophiyaa Aadde Mufriyaat Kamiil ijoollee ishee 4 wajjin biyya Itoophiyaa irraa gara Jarmenii yaalii fayyaati fidhattee achumaanii kooluu galtummaa gaafachuu fi murteessitee odeeffannoon jedhu har'a bal'inaan miidiyaa hawaasummaa irrattu barreeffamaa jira. Odeeffannoon Aadde Mufriyaat yaalifachee dhuftee kooluu galtummaa gaafachuu fi jedhu kun karaa qaama walabaa irra mirkaneeffannee hin jirru. Haa ta'uuti malee Aadde Mufriyaat Kamiilii fi bulchiinsa Abiy Ahmed jidduu lamaan walitti bu'iinsi yaadaa akka inni jiruu fi akka isheen moggaatti dhiibamtee torban sadan kana keessa akka gaarii gabaasaa turre keessattuu warra Tigraahii wajjin mootummaan federaalii rakkoo qabu karaa nagayaatiin haa furu jettee eegishiin dubbatteen dubatti. Warri Izeema fi warri nafxanyoota boba Abiyyi guute Mufriyaat Kamiil ari'amuu qabdi jechuudhaani. Mufriyaat Kamiil kan akka ergamtuu wayyaanettu dhiyeessuudhaani kan isheen guddina argattee fi amanamtuu wayyaanee taatee guddattee ol baate malee dandeettii fi gahumsi hin qabdu ari'amuu ishee mala jechuudhaani. Kachachala keessattuu hirmaattee rakkoo hedduu qabdi jedhanii akka balaaleffachaa turanii ka dubbatamaa jiru. Kanaani walittu qabatee godina ishiin irra dhufte naannoo uummattoota kibbaa godina Silxee yeroo ammaan tana Biltsiginnaan akka malee irratti xiyyeeffatte Izeemaa wajjin dhawaa jirti. Izeemaan naannoon Silxee godinni Silxee naannoo ta'ee uf hundeessutu jira. Naannoon kun naannoo Islaamaa ta'uu deemte. Kun ammoo jechuun fudhatama hin qabachuudhaan godina kan keessatti rakkoolee adda addaa uumaa jiranii dhiyoo kana masaajidallee akka diiganii walitti bu'iinsa amantii uumuu akka carraaqaa turanii yeroo ammaan tana warri Silxee kan mootummaa federaalii keessa jiru isii dabalate akka malee akka dhiibamaa jiru ka dubbatame. Odeeffannoon ishiin ari'amte yookaan ammoo odeeffannoon ishiin biyya baqatte jedhu kun mirkaneessuu dadhabnullee yeroo ammaan tana dhiibbaan guddaan warra Biltsiginna naannoo Amaaraatii fi Izeemaa irraa akka itti godhamaa jiru keessattuu Tigraahii wajjin waraana godhamu akkasiin hin deeggarree ka himamaa jiru. Ministeera nageenyaati ishiin naga buusuufeeti. Ministeerittiin tun jechuun kanaan durattuu ergamtu Abiyyiitu akka malee dhiyaatti jechuudhaani akka malee qeeqama akka turtee ka dhagahamu. Haa ta'uuti malee hariiroon mootummaa federaalitii fi Tigraahii jidduutti jiru eegi hammaatan duubatti dhimma kana gara waraanatti geessuurraa karaa nagayaatiin furuu qabna yaada jedhu akka isheen ibsaa turte ka dubbatamaa ture. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo embaasiin Eertiraa kan magaalaa Finfinneetti argamu Tigraay irrattu tarkaanfii fudhachuu deemna game over dubbiin dhumattee jirti jedhee afaan Tigrinyaatiin barreessa jira. Embaasiin Eertiraa dhimma Itoophiyaa keessa seenee laaquu isaatii fi mootummaan Itoophiyaa sila akka seerattu akka waliigaltee dippiloomaasii addunyaa kanatti balaaleffachuu qaba. Hagamma wanni jedhee hin jiru. Ministeerii dubbii himaa ministeera haajaa alaa Eertiraa wayyaaneen kanan durallee gaafa Afrikaa nagaa dhowwe ammallee carraa nagayaa booressaa jira. Warra kan irratti jechuun falli dhahamuu qaba waan jedhu barreessulleen maddeen addunyaa ka oduu Deutsche Welle dabalatanii gabaasaa jiranii yeroo ammaan tana bulchiinsi Abiy Ahmed Tigraay irratti waraan labsuu akka danda'u ka dhagamaa jiru. Hoggana waraana kaabaa Itoophiyaa kan tahe ka lammaffaa Maqaleetu argame. Maqaleen jechuun ariitee jirti. Torbaan kan keessatti hoggana durataawaa waraana kaabaa ka tahe Maqaleetu argamu deema yoo ka warri ergu taate mootummaan federaalii tarkaanfii seeraa yookaan ammoo tarkaanfii waraanaa mootummaa Tigraay irratti fudhachuu danda'ama odeeffannoo jettutu jira. Warri Tigraay ammoo gocha waraana Abiyyi nurrattu labsu hunda akka xiqqaattu hin laallu waraana gosa kamiifuu ka biyya alaatii fi biyya keessa nurrattu banamu ofirra deebisuu fi qophaawaa jirra jechuudhaani. Keessattuu mootummaan Abiy Ahmed kun birmadummaa Itoophiyaa deeguudhaan yoo Eertiraa nurrattu bobbaasee ka ta'u yakkama isa goosisa.
yakka biyya ganuutiin jechuudhaan akka mootummaan kun himatamuu deemu agarsiisa jechuudhaan dubbatamaa jiranii. Warri Tigraahii ka Itoophiyaa sabaa fi sablammiin diigee dadhabse yeroo ammaan tana mooraalii birmadummaa waan dubbatan hin qaban jechuudhaan warri nafxanyoota falmaa jiranii. Kuni kanumaan odoo jiru ministeera haajaa alaa Itoophiyaa yeroo dheeraaf ta'e kan tajaajile obbo Siyyuum Masfiin Eertiraan Itoophiyaa gargaaruu fi dhuftee jennaan nullee qaamii nu gargaaruu fedhu dhimma Itoophiyaa keessa biyyoonni seenuu barbaadan hedduutu jiran jechuudhaan dubbatee jira. Biyyoonni isaan gargaaruu fedhan kam akka taate dubbachuu baatullee dhimma hidha guddicha laga Abbayyaatiin walitti qabatee rakkoo Itoophiyaa keessa jiru kana mootummaan Suudaan yookaan ammoo mootummaan Misrii ofii yookaan biyyoonni Arabaa Ameerikaanis keessa seenuu dandeetti yaadii jedhu akka inni jiru ka dhagahame jiru. Ministeeronni bishaanii gaafa Afrikaa hidha guddicha laga Abbayyaa irratti guyyaa lamaan duratti marii jalqabanillee marii warra hagamma bu'aa tokko akka hin buusine ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo biraatiin ammoo hoogganaan waraana Misrii ka waliigalaatii fi hoogganaan mana marii olaanaa Suudaan Abdul Fattah al-Burhaan wal arganii haasawanii jiranii. Warri kunin eegumsa biyya sanii nageenya naannoo walii biyya warra waliin eeguu fi bu'aa walii waliin kabachiisuu fi akka walii galanii ka dubbatamu marii kan irratti hoogganaan waraana Suudaanii kibballeen akka irratti argame ka dubbatamaa jiru. Warri kunin bu'aa walii irratti waliin hojjanna wal bira dhaabbanna naannoo keenya nagaa waliin buusna akkasumas Suudaanii fi Misriin shaakala waraana ka waliillee godhuu fi akka qophaa'anii ka dubbatame. Oduu kan irratti ka gabaase maddii oduu Deutsche Welle Suudaanii fi Misriin yeroo ammaa kana hidhaan guddichi laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan ijaaraa jirtu bu'aa kenna miidhaa hubannoo jedhu akka qabanii dubbate jira. Deutsche Welle kana walitti qabuudhaan akka gabaasetti yoo Itoophiyaan hidha guddichi laga Abbayyaa kana araara Ameerikaan fiddi diddee bishaanii guutuu ka itti fufti taate Misriin bombiidhaan dhahuu dandeetti yookaan ammoo dhoosuu dandeetti jedhee dubbii Donald J. Trump dhiyoo kan dubbate yaadachiisee jira. Kun kanumaan odoo jiru dhiyoo kanatti biyyittii Suudaanii pirezidaantii isii hoogganaa mana marii olaanaa Suudaanii kan mootummaa ce'umsaa Abdul Fattah al-Burhaan fi pirezidaantiin Misrii Abdul Fattah al-Sisi hariiroo biyya lamaanii sadarkaa olaanaatti guddisuu fi karaa waraanatii fi akkasumas karaa dinagdeetiin biyya lamaan kana walitti hidhuu fi humna elektirikii mootummaa Suudaanii dhiyeessuu fi akkasumas dinagdee Suudaanii gatantaraa jiru kana bayyanachiisuu irratti gargaaruu fi biyyoota lamaan karaa baaburaatiin walitti hidhuu fi rakkoo daangaa ka galaana diimaa Suudaanii fi Misriin mariin furachuu fi irratti walii galanii jiranii. Dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irralleetti qubaa fi qubee ta'anii akka waliin hojjechuu fi walii galan jechuudhaan Associated Press fi Reuters gabaasanii jiran. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo yeroo ammaan tana mootummaa federaalii Itoophiyaatii fi naannoon Tigraahii gara wal waraansattu deemaa akka jiranii ka fakkaachaa jiru. Warri Amaaraa milishoota isaanii gara daangaa naannoo Tigraahii karaa bahaatii fi karaa dhiyaatiin ol siisaa akka jiranii waraanni Itoophiyaa kan naannoo Amaaraa jirus gara daangaa Tigraahii keessatti ol siiqee jira jechuudhaan maddeen oduu kan naannoo Amaaraa akka gabaasaa jiranii kan dhagamaa jiru. Warri Goobaz alaqaadhanii gurmaayanii jiranilleen kan naannoo Amaaraa jechuun faannoon isaanis gara daangaa Tigraahii ol siiqaa akka jiru ka gabaafamaa jiru. Kun kanumaan odoo jiru naannoo Amaaraa keessatti hoogganaan garee faannoo ofiin ka jedhe obbo Masaafint Xigaabu naannoo Gondarii keessatti aanaa tokko bilisa baasee mootummaa dhaabadhee jedhu akka labse ka dhagamu mootummaa kan keessaa milishootaa fi poolisootaa fi akkasumas raayyaa ittisa biyyaa baasee jira. Aanani ambilisoomsa aana dabarqee ta'uusaati na jalatti bula ammaan booda uummanni biltsiginnaa fi gibira akka hin kaffallee odeeffannoo jedhu
labsii jedhu dabarsi jechuudhaani maddeen oduu gara naannoo Amaaraa irraa dhufanii miidiyaa hawaasummaa irratti akkas barreessaa jiranii. Kanaan duratti namni kunini warra bilchiginaa naannoo Amaaraatiin fi akkasumas raayyaa ittisa biyyaatiin walitti bu'ee karaa Bataskana Ortodoksiitiin araarii akka inni bu'ee kadhagamu haa ta'uutii malee bilchiginaan naannoo Amaaraa araara sun kabajuu waan didee fi uummata Amaaraa miidhaa waan jiruu fi of kabajsiisuuf jecha naannoo kana to'anni humni kenna cimsuudhaan naannoo Amaaraa kabiras bilisa baasuudhaan bilchiginaa kanaan dura gaafa biyaadan ergamtuu wayyaanee turte kan maanta ammoo ergamtuu Baalee Taraa yookaan Oromoo taate jala uummata Amaaraa bilisa baasuu fi kabajaa fi ulfinna uummata Amaaraatti deebisuu fi akka qabsaa'u dubbate jechuudhaan miidiyaan naannoo Amaaraa gabaasa jiran. Odeeffannoo Finfinnee irraa dhufaa jirtuun manii lubummaa Oromiyaatii fi Sinodoosiin Bataskana Ortodoksii Itoophiyaa walii galanii yookaan araara buusanii waan jirutti odeeffamaa jira. Haa ta'uutii malee maalirratti akka walii galanii hagammattu wanni beekame hin jiru. Odeeffannoo biyyirraa dhufaa jirtuun warri maayibara qiddisaan Bataskana Ortodoksiitiin walitti hidhatan mana lubummaa Oromiyaa jilbeeffachiisne harka kennate warra kan hundeessaa jiranis dhiifama gaafatanii booji'amanii jiranii ilaalchi abaa'oo Bataskana Ortodoksii diiguuf jedhe ilaalchi shanii dhahamee Bataskaan keessaa bahee jira jechuudhaan akkasittuu barreessaa jiranii. Karaa mana lubummaa Oromiyaatiin ibsi hagammattu qulqullaa'ee kenname akka hin jirre ka beekame deeggartoonni mana lubummaa Oromiyaa Qeesis Balaayifaati warri aangoo gubbaa jiran gurguddooni odoo uummata bal'aan hin mari'atinu yoo harka kennatan taate nu gaananii jiran jechuudhaan mormii miidiyaa hawaasummaa irratti dhiyeessaa akka jiru kan dhagahame jiru. Waliigaltee yookaan araarii bu'ee jedhamee odeeffamaa jirullee ammaan tanatti waliin hojjechuu fi waliigalan malee akka yaadattu wanni irratti waliigalame hin jiru jechuudhaan warri marii kana keessa beekanii odeeffannoo akkasitti nuu kennanii jiranii manii lubummaa Oromiyaa har'i jechuun dhimma kana irratti walgahii godhata murtiin dabarsuu ilaalle jechuun gaafii fi deebii wajjin goona jechuudha. Warri hangaafii fi deebii wajjin godhuu fi carraaqee akka dura bu'aan Bataskaana Fayyisaa Addunyaa Waashingten DC'tti argamu Qeesis Saamu'eel Birhaanuu Jabeessaa dubbatee jira. Hireen Fayyisaa Addunyaa maal ta'uu deema jedhee kan gaafadhe marii kan gubbaatti wanni hagamma beekne hin jiru. Haa ta'uutii malee Fayyisaa Addunyaa hiree isaa kan murteessu uummata Oromooti. Yoo warri walii galanii Fayyisaa Addunyaa itti nu hafuuf jedhe uummati Oromoo biyya laa murteessu. Fayyisaa Addunyaa itti fufaa jechuudhaan marii kan gubbaatti hireen isaa akka hir'aadhaan dubbatee jira. Akkasumas kan afaan Oromootiin barsiisan mana lubummaa Oromiyaa dhiyoo kana dhakaan tumame ijjeefame dhimma araaraa kan irratti ka'uu dhabuun isaa yookaan mani lubummaa Oromiyaa gadda ibsachuu dhabuun isaallee akka gaddisiise deeggartoonni mana lubummaa Oromiyaa adda addaa barreessaa jiran dhimma kana irratti warra jechuun mana lubummaa Oromiyaa keessattuu hirmaannaa fudhatanii ka biyya alaa yookaan ka biyya keessa haalii yoo mijate ka isinii dhiyeessinu ta'uu akka danda'u deemnu asumaan isinitti himu deemna. Odeeffannoo mana lubummaa Oromiyaatiin walii qabatee aktivistoonni naannoo Amaaraatii fi aktivistoonni Izeemaatii fi Bilchiginaa mana lubummaa Oromiyaa kan jedhamu qaama abaa'oo qaama jechuun ilaalcha taranyummaa Ortodoksii keessatti fidu dhoofnee barbadeessinee jirra amma kan hafu Finfinnee keessattuu kan ijaarame qaama jechuun Oromummaa yookaan taranyummaa lafa qabsiisaa jiru abbaa imaanaa Finfinnee balleessuu yookaan ammoo barbadeessuu qabna jedhamaa jira. Ilaalcha kana walitti qabate Bilchiginaa Oromiyaa keessalleetti Oromiyaan bu'aa addaa Finfinnee irraa qabdi warri yaada sun qabu barbadeessuu fi qabsoo kenna boqonnaa dhumattu ceesisu abbaa biyyummaa Amaaraa yookaan Itoophiyummaa Finfinnee irratti mirkaneessu amma jechuudhaan karaa miidiyaa hawaasummaa irratti barreeffamaa jira. Odeeffannoo biraatiin ammoo mani Sinodoosiin Bataskana Ortodoksii Itoophiyaa mana lubummaa Oromiyaa wajjin waliigallee nagaa buufanne warri ugguramelleen ugguree irraa kahee jira jedhee guyyuma labsutti mana lubummaa Gojjam yookaan ammoo warra Beetekinitii Gojjam hundeessanii jedhu ugguruun isaaniitu dhagame jira. Warri Beetekinitii Gojjamii kunini mani lubummaan Gojjamii kan dhaabbatee fi waan cunqursaanii Bataskaana Ortodoksii jidduu galeessaa irratti dhufaa jiruu fi ummati Gojjamii cunqurfamee fi ofiin of bulchuu qabna waan jedhu akka qabanii kan dhagamaa jiru.
warri kun garee Goojjamii bilisummaa baasuu barbaadu yookaan ammoo Goojjamii fi mirga guddaa kennuu barbaadu Felege Giyoon ka jedhamu wajjin akka hojjetamu ka dubbachaa jiru yeroo ammaan tanatti warri jechuun beeteknetii Goojjamii kunin rakkoon isaan qabani dorgommii Goojjamii fi Gondarii olaantummaa siyaasaa Amaaraa keessattuu jiru ka agarsiisu jechuudhaan dubbatamaa jira. Goojjamii warra jechuun Abiniitii fi akkasumas warra jechuun Itoophiyaa akka malee gara mirgattuu cillaanfatanidhaan yoo to'atamtu Gondar ammoo warra jechuun Abin ka gara jiddu galeessa jiru utiin akka deeggaramu ka dubbatamaa jiru. Dorgommii warraa kunin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa damee naannoo Amaaraa keessallee seenii yeroo ammaan tana biyyoonni lamaan kunin akka jechuun godinoonni naannoo Goojjamii Amaaraa kunin akka wal dhabaa jiranii ka dubbatamaa jiru. Itoophiyaa fi Eertiraan gara waraana yeroo deemaa jiran kanatti waraani Itoophiyaa jedhamu kan mootummaa federaalii Amaaraa jechuudha jedhee International Crisis Group barreessa jira. Waldhabee kun waldhabaa Tigraay fi Amaarii aangoo fi godhuu deemutu jira jedhameeti ka dubbatamaa jiru. Amaarii haga funyaanittuu hidhatee jira. Tigreenis hidhattee yeroo ammaan tana Itoophiyaa dhuunfachuu fi warri persentii 30 gadi uummata Itoophiyaa qabsaawaa jiranii Oromoon eessa jira gaafin jettu ka'aa jirti. Kana irratti dippiloomatiin mootummaa Itoophiyaa duraanii Dr. Biraanee Masqal Abbabaa Sanyii Amaarii qawwee hidhatee ijaaramee jira. Tigreenis qawwee hidhattee ijaaramtee of ittisaa jirti. Uummatii Oromoos qawwee hidhatee ijaaramuu qaba. Uummatii Kibbaas qawwee hidhatee ijaaramuu qaba. Qawwee hidhatanii ijaaramuu malee falli tokkolleen hin jiru. Diraama filannoo Itoophiyaa dimookiraatessuu jedhu gurra cufadhaa ijaarama qawwee bitadhaa hidhadhaa of ittisaa waan jedhu karaa miidiyaa hawaasummaa isaatiin akka barreesse ka hubatamaa jiru. Akkuma durattu dubbanne miseensonni senetii Ameerikaa 4 xalayaa akka malee cimaa ta'e gara ministeera haajaa alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyootti barreessanii jiranii haali siyaasaa Itoophiyaa amma akka malee addeessaa waan ta'eef Ameerikaan tarkaanfii akka fudhachuu qabu ka gaafatanii gaafii fi deebii seenaa irratti waan kan akka hubattanii kun kanumaan jiru miseensi Paarlaamaa Austraaliyaa haali Itoophiyaa keessa jiru qabiyyee mirgoota ilmaan namaa akka yaaddessee fi adeemsi karaa dimookiraasittuu deemuu jalqabee kabara 2018 guutumaa guututti duubatti deebi'ee warra jijjiiramaa fide hedduun isaanii akka manidhaa jiran garii warra ijjeefamanii yeroo ammaan tana Itoophiyaan gaaga'amiinsa siyaasaa hamaa keessa waan jirtuuf mootummaan Austraaliyaa akka Itoophiyaan balaa hamaatti hin deemne dhiibbaa godhuu qaba jechuudhaan gaafatee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoo isin biraan gahuutu jirra itti fufnee jirra. Odeeffannoon biraa ka biyya irra dhufaa jirtu filannoon Itoophiyaa ka bara 2021 geggeeffamuu deemu. Yookaan bara Itoophiyaa baruma 2013 keessatti guyyaan murtaa'ee jira. Filannoon kun ji'a caamsaa yookaan ammoo Elbana keessa akka geggeeffamu mootummaan Itoophiyaa akka dubbate filannoo kana godhuu fi mootummaan yookaan ammoo boordiin filannoo persentii 95 qophii xumuree jira jedhee akkinni dubbatamee ka dhagahamee jiru. Karaa biraatiin ammoo mootummaan naannoo Tigraay mootummaan Abiy Ahmed filannoo godhuu hin dandayu gadaan isaa darbee jira. Marii hundaa hirmaachisuu ka hidhamtoota siyaasaa cufa of keessaa qabu godhanii biyya kan ceesisan malee mootummaan kun filannoo godhuufillee akka hin dandeenye dubbatanii jiran. Dhimma kanarratti naannoon Tigraayitii fi naannoon mootummaan federaalii akka gara wal dhabaa hamaattuu hin deemne wal mari'achuu qabanii rakkoo isaanii karaa nagaatiin furachuu qabanii dhimmoota hidhamtoota siyaasaa kan mootummaan Tigraay akka mata duree marii dhiyeessu kana dhiisuu qaba jechuudhaan dhaabbanni International Crisis Group jedhamu barreessa jira. Ejjannoon International Crisis Group kun aktivistoota Oromoo bira falmii hama akkinni kaasee ka hubatame.
Odeeffannoo biraatiin ammoo mariin warra Oromootii fi Amaaraa yookaan ammoo Oromaaraa jedhamu ka bara darbee jalqabe magaalaa Adaamaa keessattuu geggeeffamee jira. Hagi nama 150 marii kan gubbaattu akka argame kadhagame paartiin falmitoota Oromoo kan akka ODA Oromoo Democratic Alliance ka Sultaan Qaasim Gannaa hoogganuu fi KFO fi ABO'n Daawud Ibsaa hoogganuu irratti argamuu jirani. Mariin kun marii wayitaawaa rakkoo biyya sanii furuu miti jechuudhani. Marii kana irratti hirmaachuu mootummaa beekamtii kennuudha jechuudha irraa hafanii jirani. Paartiin naannoo Amaaraa Abini ka jedhamu marii kan gubbaatti haga hidhamtoonni siyaasaa maqaa Amaaraatiin dhaman hunduu gadi dhiifamnetti hin hirmaadhu jechuudhani eegi falmii dhiyeessan dubbatti. Abiy Ahmed hidhamtoota naannoo Amaaraa ka siyaasaa hundaa inni gadhiise barreessanii paartii kana Kiristiyaan Taaddalee karaa Facebook isaatiin ibsee ture. Haa ta'uutii malee paartii kana marii kana irrattu warri Oromoo buleeyyii ka jedhaman yookaan ka muuxannoo qaban marii kan gubbaattu argamanii jiranii sun keessa obbo Diimaa Nagoo, obbo Leencoo Lataatii fi obbo Galaasaa Dilboo akka argamanii ka dubbatamanii. Itoophiyaan yeroo ammaan tana carraa afuraffaa gara dimokiraasiitti cehuu dhabuu deemutti jirti. Aadaa biyya kana jijjiiruu qabna jedhee waraqaa qormaata obbo Leencoo Lataa dhiyeessee jira. Haa ta'uutii malee obbo Leencoo Lataa mootummaa abbaa irrummaa Abiy Ahmed akka mariin jirtu falmitoota wajjin akka inni haasawaa jiru fakkeessuu fi godha yeroo ammaan tana hidhamtoonni siyaasaa Oromoo maayidhaa keessa jiranii Oromiyaa keessa dhiigii dhangala'aa jirutti waa'ee demokiraasii haasa'uun hiika hin qabu yoo mootummaa Abiyyi jajjabeessuu tahee malee jechuudhani adeemsa isaa kana akka mormamaa jiru ka dubbatamaa jiru isa qofa miti warri biralleen adeemsi warra akka maleedha ka qeeqamaa jiru. Keessattuu obbo Diimaa Nagoo gara biltsiginnaa bahuudhaani dhaabisa ODF yookaan Oromoo Democratic Front yookaan Oromoo Democratic Front adda demokraatawaa Oromoo diigee achittu dabalame kanaaf ammaan tana akka malee akka qeeqamaa jiru ka dhagahama. Qeeqaa kan dhiyeessan keessa Daayirektarii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii duraanii obbo Girmaa Guutamaati. Girmaa Guutamaa yaa Diimaa Yohaannis jechuudhaan dhaamsi barreessan amma dulloomteerta qabsoo Oromoos amataa hedduu fi qancarsaa baateerta amma garuu qeerroon Oromoo karaa keenyarraa maqii jechaa jiru. Yoo diddee garuu qoricha siif qonna jechaa jiru tana quba qabaadhu jechumaa fi jechuudhanii karaa miidiyaa hawaasummaa gubbaatti miira itti dhagahame ibsee jira. Leencoo Lataa, Diimaa Nagoo fi Galaasaa Dilboos gumaacha hagamma qabsoo Oromootiif gumaachitanii fi galatooma garuu harka keessaa fudhadha abbaa irrummaa Abiy Ahmed hin jajjabeessina yookaan mootummaa abbaa irree dimokiraasiitti namanni hayyoota Oromoo karaa dimokiraasiitti amane mana hidhaatti naqee ija hin kukuulina yookaan ammoo lipstickii booyyettuu hin dibina jechuudhani akkasittuu barreeffamaa jira. Warri kunniin ejjannoon isaanii balaaleffatamu akka qabu ka miidiyaa hawaasummaa irratti dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon isin biraan gahaa jirru akkanuma fakkaata. Nama jechuun bilbila yaadaa kennachuu barbaadu lakkoofsa bilbila 61288236 bilbila yaada keessanii nu biraan gaha yaada keessanii fuudhuu akka deemnu ka isinitti himaa jirru. Filannoon Ameerikaa guyyaa takka qofattu hafe filannoo kana hagammatti ummanni miiliyoonii 90 filatee jira jechuudhani maddii AP gabaasee jira. Kun jechuun lakkoofsa ummata filannoo darbee waggaa 4 duratti hirmaate wadhakka oolee jechuudhani filannoo baranaa gubbaatti ummati hirmaate akka malee guddaa akka tahe ka dubbatan. Kutaa bulchiinsa Texas naannoo paartiin Demokiraatiitti heddummaate keessatti sekreetariin naannoo sanii ummati konkolataadhaan akka kaardii isaanii kan filannoo buusanii haala mijeessachuudhani konkolataadhaan filannoo godhuun waan baratameef filannoon ummata 100,000 oli akka inni haqamu warri Ripaabilikaanii naannoo sana hoogganan gaafatanii jiranii. Mani murtii Texas dhimma kana dhageeffachuudhaan akka wiixata kana murtii dabarsuu ka dubbatamaa ture. Kana qofa miti sagalee hedduu warri kenne ka Dimokiraatii sagalee warra fashalaahuu qabaa jedhanii mormii Ripaabilikaanonni dhiyeessanii.
mani murtii olaanaa Teksaasii dhiyoo kana didachuu isattuu dhagahamaa jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo mee yaada nam tokko kan Minisoota irraa bilbilee kan haa dhageenyuti. Haloo? Yaa yaada qabdaa? Ayyaa kan jiru akkam nagaa fayyaa gaariidha. Waan amma deemu kan irratti yaada kan jechuu barbaada. Waan ajandaa irra jirtullee hin beekne ammoo waan mataa yaadatu hin jiru haala amma irraa gochuu fedha. Wooma lama. Ayyaa. Balageessa. Kanaafuu haala yeroo amma kanarratti labsii ammaa kun barbaachisaadha. Ammoo wanni garaa keessan jiru dhibeechoo maal guyyaa 5 fi 6 godhanii yeroo gabaabduu kana godhanii deebi'anii hoggaa wanni bu'aa fi yoo haate irraa galchanii ummata ijoollee sila waagoo dirree gabbaasanii gaagamarraan gahuu taatiin maaliif hin dheereessine warri yeroo yaada kana baatu gabaabsuun kun gaarii natti fakkaannee takkasanii kan lammadaa wanni jechuu barbaadi warri OMN'dha gammachiifiidhaatiin kan godhan kana raadiyoona short wave lafa gaafa Afrikaa keessa wal gahu kana yeroo gabaabsuu keessatti hojii oolchanii jamii afur qadeemu yoo godhanii Oromoon irra dhaggeeffattee namni yaada walii galaa waan kanatti hojjetaniif gara dubbiin tullaalatutti yoo isaanuuf dabartanii gaarii fakkaataa kanuma yaadna fiyyaa gara ta'uti. Ayyee ulfaadhi warri bira kan bilbilaa jirtan deebisaa bilbilaa galatoomii yaadan kee gabaabsitee waan nu biraan geette fi daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo mariin kenna akkuma itti fufettu jira odeeffannoo isin biraan gahuu itti fufa daqiiqata 10 gad dhufan kana jechuun yoo namni ammoo yaada kee kennate yaada namallee dhagahuu barbaanna yaada keessanii nu biraan gayaa isin jechuun barbaanna qeerroon Oromiyaa bakka adda addaa mormii guyyaa 5 dhufuu fi yaamame irratti hirmaachuu fi qophii qabna jechuudhaan odeeffannoo adda addaa ergaa jiranii haa ta'uutii malee mormiin guyyaa 5 fi yaamame kun nama garii birattu kunoo qeeqa kaasee jira. Ka jalqaba akkuma dhageettan kan guyyaa 5 qofaa fi maalii fi gootanii wanni jedhu tu dhagayamaa jira. Odeeffannoo uummataan baasu keessatti ammoo raadiyoon adoo jiraate irra caalaa filatamaa wanni jedhu uummata Oromoo harki bal'aan baadiyyaa waan jiraatuuf ka jedhutu jira. Karaa biraatiin ammoo mormiin guyyaa 5 kun haa milkaa'uutii wanni jedhutu jira. Yeroo ammaa tana qeerroo fi qarree OPDO'n baay'ee diddiigdee jirti waan jedhutu dhagahamaa jira. Karaa kanaan walitti qabatee warri mormii yaamuu yookaan miidiyaa irratti dubbate osoo bu'aa fi miidhaa tarsiimoo fi tooftaa hin baasinu lagadha jechuun qofti nama hin lagachiiftu akkuma abdadhaan qofti nama hin abdachiifne gaafa lagannu eenyuun maaliif akkasumas akkamitti eessatti eenyurratti gaafiin jettu deebi'uu qabdi. Hundaafuu nagaatti jechuudhaan Saphalloo Kadiree karaa miidiyaa hawaasummaa isaatiin barreessaa jira. Yaadii isaa kun jechuun akka mul'isuttu qophiin gahaan godhamuu qaba. Tarsiimoo karaa adeemsi malli ittiin waan kana godhanii akka hojjetamuu qabu ka dubbatamu. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo qeeqaa isaanii kanallee isiniif dhiyeessee jira. Waan uummata keessa taasifamaa jiru. Mee nama lamatu sarara irra jira ka jalqaba Minisoota irraa ka lammaffaa ammoo Portland Oregon irraa naaf fakkaata. Haloo? Itti fufi dabareen kete. Yaa ka duroo wanni an dubbaduu fedhe akkuma gurbaan duraa jedhe haasaa kan kee ka duraallee waan ati irraa dubbattillee hin beekne. Waa'ee hiriiraa kanarraa dubbadhuu fedhe maaliif jennaan yeroo hiriirri Minisootaa kunillee qabbanaa'ee jira akka duriitii miti maaliif jennaan yoo dhugaa rabbii dubbatan nuti warra argitee biyya alaa jiraatu kana gurbaan nu keessaa hidhamee keessattuu magaalaan Minisootaa gaddeebitee taa'uun isirra hin jirtu yeroo hiriirri achirraa bahamu nutillee achirraa bahuu qabna yeroo takkatti yeroo achirraa eegaluu qabna. Anileen akkuma gurbaan kun na duraa jedhe sun wanni guyyaa 5 godhan kun uummanni haa dhumatuudha malee an akka yaada kiyyaa jechuu akka an yaade akka warreen yaadanii miti. Garuu an akka nam tokkootti namni ijoollee gabbaasanii ijoollee gabbaate yookiin ijjeessanii yookiin hidhan. Garuu haga hooggantoota keenya nuu baasutti hiriirri itti fufaa hin jedhan.
wanni waan akka nigdii wayii fakkaatti. Nama yookiin hin beeknu galu garuu rabbitu beeka. Argitee atoo namni silaa ilmaan Oromoo hin qabna jedhan guutumaan guututti dhaaba lamaan Oromoon qabdu kaara jajjaboo jedhanii abdatan keessaa namni argitee ija jedhanii eeggatan cuftu akka jiruun hidhaa keessa jiru guyyaa 5 godhan. Gaafa kaan gizee dubbiin oowwitee hiriira asiin duraa jechuun gizee dubbiin oowwitee uummanni naannoon dhibiilleen kutaan 3 godhaa ture uummanni kuulee dabaloomuuf jiru ayyaana jedhanii dhaabachiisan. Gizee dhaabachiisan guyyaa takkacha ayyaana san dhaabachiisne itti fufuu qaba jennaan dhab jedhanii callisan warri hayyoota keenya jennee biyya alaatii abdannu. Eegasi ammaan kana nuyyuu hin galleeyyuu wanni hiriira isaan jedhan. Garuu an kuyyaa kiyyaa waanuma argitee hin beeknu wallaahi waan mucaan kun yoo Oromoo biraallee galata qabaa. Ayyo ulfaadhu. Waliin nyaatee waliin dhuge akkana argitee akka gurbaan hin baane fedhamoo nuun galle rabbitu beeka. Galatuma yaadun keetu. Garuu ijoolleen keenya dhumachuu hin qabdu yoo hiriira haa godhani jedhan hiriirri walitti hidhamaa qabu godhamuu qaba. Biyyattuu hiriira miti mormiin laganna gabaatii fi uggura geejjibaati. Malee hiriirii iyyamamne sun akkasitti asirraatu hedduu si galateeffadha yaada nuu kennitee fi odeeffannoo amma dhufe takkattu jira odeeffannoo kana isin biraan gahuu deemna daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon ammaan tana jechuun addis standard barreessa jechuun oduun kun karaa maddeen naannoo Tigraayitiin bahaa turte yeroo ammaan tana waraanii Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti Itoophiyaa fi Tigraay jidduutti godhamuu deema mootummaa federaalii jechuun Abiyyi warra jedhamuuf Tigraay jidduutti godhamuu deemu akka jechuun gulanta dhumaa irra dhaqqabee ka dubbatamu waraana kana irratti mari'achuu fi onkololeessa 27 dhokatee Abiy Ahmedii Asmaraa deemee haala waraana kana Eertiraa wajjin ta'anii Tigraay irratti banan wal mari'atan jechuudhaan ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa duraanii obbo Siyyum Masfiin dubbatee jira. Obbo Siyyum Masfiin yeroo ammaan tana waraanii Eertiraa Bahar Daarii ta'uudhaani warra ajaja kibba lixaa ka jedhamu Bahar Daarii maddeeffate kasira Tigraay irra godaansan achitti qobsisanii warra sanii akka odeeffannoo kennaaf jiran akka hoggana akka leenjisa akka jechuuni lolaa fi qopheessaa jiranii dhageenye jirra yookaan ammoo beekne jirra jedhee dubbata jira. Kunin kanumaan odoo jiru Asmaraan yeroo ammaa kana warra waraana fi deemu barbaadu haarawa yookaan ammoo warra waraanaa fi qophaa'uu durirratti hirmaatu akka kaadhima leenjisaa qopheessaa jirtullee beekne jirra jedhee obbo Siyyum Masfiin dubbata jira. Naannoo Amaaraa keessatti dhiyoo kana warri waraana Dargii keessa ture ka duraanii waraanatu akka deebi'anii mootummaan naannoo Amaaraa karaa dhossaatiin yaamichaa godhee fi akka warra kana hidhachiisaa jirullee dhagahamee jira. Meeshaaleen waraana baay'ee ta'anii karaa daangaa Suudaanitiin gara naannoo Amaaraa akka seenullee gabaasuun kennan yaadatama. Oromiyaa keessallee nama waraana Eertiraa wajjin ta'ee Abiy Ahmed Tigraay irratti godhu fi lolu akka qaadhimuu jalqabanii yookaan ammoo mootummaan qopheessuu jalqabee ka gabaafamaa jiru. Haala ammaan tana jiruun waraanii Tigraay fi mootummaa federaalii warruuf hin jedhu Abiy Ahmed jidduutti waan dhiyoo kanatti dhoohuu deemuu fakkaata. Garuu Tigraay biyya ofii ittifattee aangootti deebi'uuf falmachaa jirti. Habashonni maqaa mootummaa federaalii waraan baran kun naannoo fi dhuunfatanii Tigraay fi Itoophiyaa guutuu to'achuu fi carraaqaa jiru. Oromoo maaltu jira? Ka jedhu gaafachuu qabna. Paartileen Oromoo mormii qofa osoo hin taane uummata Oromoo hidhachiisuu fi uummata Oromoo akka inni qabsaa'u godhuu fi Oromiyaa ittisuu fi mirga Oromoo kabachiisuu fi uf qopheessuu qabani. Kanattu jira mormiin ammaan tana Oromiyaa keessatti amma ka qeerroo fi qarree kunuus la paartii Oromiyaa tini Oromoo kabii jirtuudhaan hoogganamu akka qabu kanattu dhagahamu. Guyyaa tokko guyyaa lama keessatti paartiin ABN mormii naannoo Amaaraatiif Finfinneetti yaame
hidhamtoota siyaasaa isa hundaayyuu baasifatee jira. Hagamma paartiin Oromoo kafaa'uu haa ta'uuti yookaan abaa'uu haa ta'uuti hidhamtoota siyaasaa isaatii fi namni hagamma mormii yaamee yookaan ammoo falmii gosa kamii karaa nagaa yaamicha dhiyeessu tokkolleen hin jiru. Kun ammoo sila godhamee bu'aa qabaachuu akka danda'u ka hubatamu. Kanaan walitti qabatanii warri paartiilee adda addaa keessa turanii dullootii akka Diimaa Nagahoo warri akka Leencoo Lataatii fi Galasaa Dilboo ammaantan jechuun bilisiginna dandamachiisuu fi carraaqaa jiranii paartiin akka Kamaalee Galchuu faatii, Abbabaa Garasuu faatii, Koloneel Haayiluu Goonfaatii fi akkasumas warri biraa kaabaa'uu gamtoome jedhamanii agamma mootummaa kanattu rarra'aniiti ka jiranii. Kun jechuun irra bu'aa maalii akka isaanii buufatanii yookaan ammoo mormii warraatii fi sochii warra miidhaa malee faayidaa uummatu akka hin qabne hubatamaadha. Garuu warri kun hagamma karaa badii irra deebi'anii uummata Oromootii fi qabsoo Oromoo wajjin dhaabachuu akka hin dandeenye ka hubatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo haalii jechuun Tigraay fi mootummaa federaalii jidduutti jiru hordofne guyyaa guyyaan dhiyeessina. Waan kan dhiyeessinuuf Tigraay uf kabajsiiftee aangootti deebi'uu fi qabsaawaa jirti. Dhimmoota adda addaa ajandaa federeeshiniitii fi akkasuma hidhamtoota siyaasaa ajandaa godhattee socho'aa jirti. Amaaris jechuun sadarkaa maqaa Itoophiyaatiin waan adda addaa godhanii aangootti deebi'uu fi carraaqaa jira. Oromoon ammoo maaltu jira? Waan jedhu sanii fi kadhimma kan halkanii guyyaa irraa haasofnu mee Firaans irra namni tokko bilbila jira yaada jalaa fuudhu. Haloo ayyee namni Faransaa irraa bilbile kun sagaleen sanatti dhagamaan jiru mee xiqqoo banaa tursa haga sagaleen yaa jira Baga nagaa taatanii. Ayyee. Silbeena baga asuma hedduu galatoomi. Ayyee. Yaadni keessanii bareeda garuu maaliif waa'ee hidhannoo waraana hidhatee bosona jiru maaliif hin jajjabeessan maaliif waan akkasii irratti hin hojjettan akka sabni biraan hidhatee jiru ni beektu. Oromiyaan immoo harka duwwaa akka jirtu ni beektu. Yeroo hedduu isin hiriiruma harka duwwaa ba'a uummata biyya keessaatiin jechuu malee waa'ee hidhannoo hin haasoftanii hidhannootti illee hin amantanii yeroo ammaa immoo dirqama hidhannootti amananii hidhannoodhaan yoo biyya keenya fudhanne malee biyyi keenya irraa fudhatamaa jira. Kana irratti maaf callistanii? Okay, galatoom. Isin jedhu. Ayyee gaafii gaafattee jirta hedduu si galateeffannaa mee namni biraa Imaaraat irraa bilbilaa turte telefoonii hanqacitee jira deebisi. Hidhannoo irratti maaliif hin hojjenne? Hidhannoo jechuun gosa kamii uummatni hidhachuu qaba? Gareen hidhatellee jechuun mormii godhuu akka cimsee itti fufu yeroo hundaayyuu dubbanna. Qabsoo karaa nagayaallee karaa hidhannoollee karaa hundaayyuu Oromoon finiinsuu akka qabdu ka dubbataa jirru. Duratti jechuun Birhaane Masqal Abbabaa Sanyii dippiloomatii mootummaa Itoophiyaa duraanii Tigraay hidhattee jirti. Amaarii hidhatee jira lachuu ijaaramanii hidhatanii lolanii aangootti deebi'uu fi uummata Itoophiyaa persentii 80 ta'u agasitti dhiyata aangoo irraa dhiibuu fi biyyi isaa keessatti lammii gulanta lammaffaa keenya godhutti jiranii Oromoo fi uummatii kibballeen filannoo dimokiraasii waan jedhu qoosa dhiisee hidhatee akka qabsaa'ee biyyuu fi irratti abbaa ta'ee bakki isaa mal argachuuf akka inni falmatu dhaamsi dabarsee jira. Dhaamsi gosa kana yeroo hin dabarsina. Waan gosa kanattu jira daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Odeeffannoon isin biraan gahaa turre kasaatii kana kakkanuma fakkaata. Warri jechuun bilbiltanii yaada kennachuu feetanii daqiiqaa 5 takkamee yaada keessanii fudhachuu deema bilbila yaada keessanii nu biraan gahaa isiniin jenna. Mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana muddamsuu siyaasaa hamaa keessa seenee jira. Warri jechuun Tigraayitii fi inni federaalii wal dhabuutu jiranii karaa biraatiin ammoo isa gara waraanatti oofuudhaanii warri biltsiginna Amaaraa isallee aangoo harkaa fudhachuu fi muddaa jiranii Abiyyi gara hundattuu deeggarsa Oromoollee hin qabu ka uummattoota kibballee gaafii warra
ka ufiin of bulchuu deebisu wallaalee jira. Itoophiyaa bakki hundinuyyuu walitti bu'iinsa tahaa jirti. Walitti bu'iinsattu deemaa jira. Walitti bu'iinsa kanammoo Abiyyi akkaataa ittiin furu ammatti jechuun fala dhabee rakkachaa jiranii ka dubbachaa jiru. Odeeffannoo amma biyya irraa dhufaa jirtu hogganaanii mana marii Suudaan, mana marii ce'umsa mootummaa Suudaan olaanaa akka ta'anii Abdul Fattah al-Burhaan Finfinnee seenanii jiranii. Finfinnee yeroo seenan kanatti dirree xayyaara addunyaa booletti jechuun muummichi ministeera Itoophiyaa ka aangoo irra karaa seera alaatiin jiru akka simanna godhee fi ka dhagahamaa jiru. Yeroo kanatti haala nageenyatii fi hariiroo biyyoota lamaan kan gubbaattu wal mari'atamaa jedhame yaadamaa jira. Abdul Fattah al-Burhaan torbaanuma kan keessatti pirezidaantii Suudaan, pirezidaantii Misri Abdul Fattah al-Sisi wajjin wal mari'achuudhaan hariiroo biyyoota lamaanii sadarkaa olaanaatti ol guddisuu fi nagaa naannoo waliin irratti waliin akka hojjetan walii galuu isaanii gabaasuun kenni yaadatama. Aloo? Aloo, salaamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salaam. Kadiiroo akkam nagaa jirtu? Nagaa jirtaa? Jabaaddu baay'ee maashaallahu. Waan an jedhu nuti uummanni Oromoodhaa kun yeroo hunda waa'ee leenca holataatii fi diimaa nagootii fi warroota kana waa'ee isaanii haasa'uu kana maan dhiisne qeerroon warri akka keessanii warroonni kun uummata Oromoodhaa sababaan rakkoo uummata Oromoodhaa uummata kana manni kun ammallee wanni yeroon isaaniillee dhumatee jira waan kana dhiisanii qeerroon yeroo hunda bitamanii hiree isaanii namaaf gurguranii akkuma Oromiyaa fi uummata Oromoodhaa akkuma dubartii horii qabdu. Kan namni hundiyyuu fuudhuudhaaf isiisan fuudhee qabeenya isiitiif isiillee itti jiraachuu barbaadu. Har'allee amma Tigraay kun fi Amaarri wanni irratti wallola wanni jiraatu akka illee hin jirtu uummata Oromootii fi Oromiyaa. Hiree seenamaaf akka dubartii dhiirsan qabne uummata Oromootii fi Oromiyaa maanu gootan. Ulfaadho hayye walii galle jirra. Iyyaati dabarsaati hidhannoo waan namni isiin beekne tadangaraa keessa jirtu tanaa miti. Maaliif jedhanii sana odoo hin ta'in qeerroon makamee isiitii hidhachuu qaba. Godina Oromiyaa hunda keessatti hidhachuu qaba. Odoo nama 5,000 uummanni alaa jiru kun hidhachiisuu danda'a. Naftanyaa keessaa baasuu danda'a. Adii ifirraa loltuu isii ifirraa dhorguu danda'u uummanni Oromoodhaa walirratti caqasuu dhiisee qabsoo tana rakkoon tun rakkoo uummata Oromoo hundaati. Nama biraallee eeggachuu dhiisee hidhannoollee yoo taatee fi haa hidhatu qeerroon waan biraa tagaara jirtu maaloo jechuu dhiisanii akkaataa itti uummanni kun hidhachuu danda'u. Qeerroon itti hidhachuu danda'u. Yaadan kee gabaabsi. Fuulduratti deemuuf barbaachisaa waliigal. Salphanne jiruu jibbine wallaahi salphanne. Nyaataa dhugaatiin nutti mi'aawu dide warri biyya alaatti baqannee jirulleen ka biyya keessa jiru hireen isaa ajjeefamuu fi hidhamuu silaa jiru. Waan kana keessa akka baanu irratti yaada lagamu jechuun barbaade. Ulfaadhu nagaatti. Najjee daawwattoota kenna jaalatamoo fi kabajamoo warri hagammaa bilbiltanii yaada keessan nu biraan geettan hedduu isin galateeffannaa ammaan booda jechuun dhaamsa fuunu kaarraan tana asumattu nu haa gahuuti warri jechuun bilbiltanii yaada nu kennitan galatooma warri hireen argatin ammoo guyyaa biraa walittuu deebinee waliin haasofna jedhee abdadha. Odeeffannoo takka lama isin biraan haa gahuuti. Odeeffannoon isin biraan gahaa jiru magaalaa Gambeellaa keessattuu birri kijibaa birri Itoophiyaa harawaa 140 poolisiin naannoo Gambeellaa qabee jira jedha. Birriin kun maallaqa Itoophiyaa kadhiyoo kan bahu maallaqni haaraa bahe kunini akka sobaan namni hin maxxansine wantoota godhu hedduutu jira jedhee mootummaan Itoophiyaa dubbachaa jiraatullee yeroo ammaan tana kutaalee biyya kana bakka adda addaa keessattuu maallaqii dharaa akka malee faffacawaa akka jiru ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo biraatiin ammoo mootummaa Ameerikaa
pirezidaantii Doonaald Tiraamp kan dhiyoo kana hidhaa guddicha laga Abbayyaa ilaalchisee Misiriin dhoosuu deemte jedhee dubbatu kana balaaleffachuun mootummaan Itoophiyaa akka mallattoo falmii yookaan ammoo petiishinii walitti qabu dubbatee jira. Mallattoo falmii kanaan mallattoo nama 150 akka walitti qabu ka yaadii dhiyaate. Mariin Oromaara jedhamu hayyoota naannoo Amaaraatii fi Oromoo jidduutti magaalaa hayyoota naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa jidduutti magaalaa Adaamaatti godhame Bahar Daaritti itti fufaa jedhamee jira. Marii kan keessatti paartiileen Oromoo kan akka Kafaa'u, Abaa'ootii fi Oda Oromoo Democratic Alliance irratti hirmaachuu akka didanii kadhagamee jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo dhukkubni koronaa vaayirasii akka malee faffaca'aa jira. Kanaafuu dhukkuba kana akka malee faca'aa jiruu fi of eeggadhaa jechuudhaani dhaamsa isinii dabarsuu barbaanna. Sagantaan keenya kan ammaan tana hagasuma waan daawwatanii hordoftaniif hedduu galatooma nagaa.